Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaala seeruutu bakkaaf kallattii jirtan hundatti nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalalaa kan onni irraa burqee isin bira haa ga'u isiniin jecha daawwattoota kiyya ammallee barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Barnooticha amma qabadhee isin dhufe kana keessatti akkaataa itti dhoksaadhaan kaameeraa viidiyoo nama waraabuu danda'an dhoksaadhaan yeroo isiniin jedhu bilbila dho'ifattanii osoo hin taane kaameeraa yookaan awwaalattanii bakka namni isin hin arginetti dho'isitanii osoo hin taane bilbila keessan harkatti qabattanii bilbila harkatti qabattan kanaani fakkeenyaaf amma bilbila kanaan kaameeraa yookaan viidiyoo nama waraabuu barbaadaa haa jedhu bilbila kanaan kaameeraa viidiyoo nama waraabuu heda yoo ta'e kaameeraa sana qofa itti banadha. Kaameeraa sana gaafa itti banadhe bilbila kiyya akkanumatti cufee kaayaa jechuudha. Yookaan akkanumatti bilbila kana wayitti hirkiseetumaan fuula kaameeraa kanas nama sanittis garagalchuu barbaannaan nama waraabuu fedhu sanitti akkanuma garagalchee kaaya jechaadha. Akka namni sun hin shakkine. Garuu viidiyoon waraabuutti jira jechuudha. Isinii galaami amma isa kana kinu amma yoo argitan jechuudha cufaadha bilbilli kun cufaa jira jechuudha. Garuu kaameeraa isaa yoon akkatti amma namatti garagalcheetiin hin kaaye viidiyoo nama waraabuu danda'a jechuudha. Kaameeraa kan akkaataa itti icciitii sana dhoksaadhaan nama waraabuu dandeettanii jechuudha inni kun. Garuu asirratti wanni isinii dhaamu shamarran teenya biyya Arabaa keessa yookaan biyyootuma adda addaa haa ta'u maadaamiin keessan waan kana qabaatu malte jechuudha. Isinirra miidhaa geetti viidiyoo garaagaraa isin waraabuu dandeetti. Bilbila isaa amma maadaamiin yoo feete kaameeraa kana yoo qabaatu taate jechuudha. Bilbiluma ofii qofa akkanumatti kaameeraa sana itti bantee bilbila iskiriina cufteetumaan isin bira lafa keettee tarte jechaadha. Garuu viidiyoo isin waraabu jira jechaadha bilbilli sun. Kanaafuyyuu yoo maadaamiin keessa waan akkanaa kana ka isin gootee jiraatu taate bakka sanirraa yookaan siquu yookaan ammoo waan hojjetu jirtan sana sirriitti sirreessitanii hojjechuu yookaan achirraa siquu qabdanii isiniin jedhaa of eeggannoo akka gootanii fi kana. Gara barnoota isin dabarsa aappii kanas bakka irraa argatanis isinitti argisiisa. Haga dhumaatitti na waliin turaa isiniin jecha namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraabii gochuudhaan hiriyoota keessaniif sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii gochuudhaan laayikii itti heddummeessaa galatooma yaada qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa. Baay baay. Tole daawwattoota kiyya kabajamuuf jaalatamoo kaameeraa namni isinitti argisiisuuf deemu kaameeraa isa kana jechuudha. Kaameeraa kana keessa seenni ilaalla jechaadha. Yeroo keessa seentan haala kanaan isinii fida jechaadha. Gaafa haala kanaan isinii fide asumarra ardima duwwaa kana jechaadha gara harka mirgaatitti akkana haatanii ammallee akkana ooftanii ergasii asirra dhoytanii jechuudha. Kinoo asirratti start bakka jettu kana irratti dhoytanii jechuudha. Start recordiidha. Yeroo haala saniin dhoytan inni bifuma kanaan isinii fida jechaadha. Waan salphaadha baay'ee isinitti hin ulfaatu. Yoo viidiyoo waraabuu feetan kinoo asumaa waraabdanii jechaadha. Rekoordiis asumaanii kinoo. Kanaafuu amma viidiyoo waraabuu feena yoo ta'e asuma irratti tuqxanii jechaadha. Tarama takka qofa asirra gad dhoytanii ergasii asirratti dhoytanii jechuudha kan duraa kana. Sana booda hayyama kennitanii fi allahu jettaniini ammallee allahu gootan. Achi booda gara seetingii isaatti isin ergaa jechuudha. Yeroo inni gara seetingiitti isin ergee jedhe ol ooftanii seetingii keessaa isa san barbaadattanii jechuudha. Amma isa kana jechuudha. Isa kana argadheetiin jira. Irrattiin dhawaa sana booda ol godhee hayyama kennaaf jechuudha. Ergasii yoon of duuba deebi'e amma gaafa of duuba deebi'e hayyama argatee jira waan ta'eef kallattimaan naaf dalaguu eegala jechaadha. Amma eegalee jechuudha dalaguu isaa isin asirratti sagaleen kaameeraa fi sagalee kan waraabbii waan hin dandeenye fi kaameeraan sagalee kiyya cal'isiise jechuudha. Akkuma argitanii jala kanatti kinoo bakka raayitiin jirtu kana irratti waraabaati jira jechuudha. Viidiyoo ni argitan jedheetiin yaada viidiyoo xiqqaa kana haala kanaan waraabaa jechuudha. Dhoksaadhaan haala kanaan nama waraabuu dandeettu jechaadha. Viidiyoo namaa dhoksaadhaan haala kanaan nama waraabdanii jechuudha.
fakkeenyaaf yoo namni kawaa hatu jiraatu faa itti dhuftanii akkasuma namni waan hedduu yookaan nama walumaa galatti viidiyoo namaa yoo waraabuu feetan nama jechuudha haala kanaan dhoksaadhaan waraabuu dandeettu jechaadha kabajamtoota hordoftoota kiyya akkuma argitan raayitii jala kanatti bakka raayitiin irra jirtu kanatti waraabaati jira jechuudha kanaaf amma irraa dhaabaa jechuudha yeroo irraa dhaabu amma irraa deebistanii jechaadha yeroo isin start irra dhoytan irraa deebi'aa jechuudha sana booda viidiyoo waraabdan sana asirratti argattu asirra dhoytan ama viidiyoo reefuu sun isa kana jechuudha kinoo kallatti maan as jala naa galchee jira jechaadha viidiyoo reefuun sana viidiyoo amma waraabe sana as jala naa galchee jira jechaadha sekendii 55 waraabee jechuudha haala kanaan waraabbatu dandeettanii isiniin jedha kuni ammoo sa'aatii isaa itti dabaluu yoo feetan asirraan itti dabaltan jecha sa'aatii meeqatti akka inni eegalu hojii eegalu jechaadha akka nama fakkeenyaaf amma sa'aatii takkaaf wayitti yoo akka eegalu barbaade sa'aatii takkaaf wayii sanaan eegaa jechuudha achirratti irra kaayetumaan biraa deemachaadha haala sanaan achirra yeroo isin asirra gadhooftanii kan isinii fida sana booda asirra gadhooftanii jechuudha aad bakka jettu kanarra dhoytanii ergasillee ammas aadira deebiftanii asirratti taayim kan jedhu kana laaltanii jechuudha taayim kan jedhu kana dhoytan taayim irra gaafa dhoytan haala kanaan isinii fida jechaadha sa'aatii akka fee sa'aatii inni irratti eegaluu barbaadan sana sa'aatii itti namni waraabuu heddan sun isin bira ga'u yookaan isinitti kalaa'u sana irra kaayatanii jechaadha amma sa'aatii 2 yoo jedheen sa'a 2 irra kaaye daqiiqaa na gaafata daqiiqaallee duwwarra kaaye jechuudha sa'a 2 duwwaa ergasii okay jettaniin amma kallatti maan kaameeraan kiyya maal dalaga nama sana sa'aatii 2 booda alaa xuula dalagee waraabuu eegalaa jechuudha kanaaf haala kanaan kaameeraa kana itti fayyadamuu dandeettu jechaadha kaameeraa kana argachuudhaaf pilaastorii keessa seentanii pilaastorii keessa gaafa seentanii jettan bakka sarchii kana irratti jechuudha akkana jechuudhaan barreessitanii x saa irraa cheeftanii qubeessaa gootanii afwan x eegasii qubeessaa irraa chilaaftanii sana booda kaameeraa jettanii itti barreessitu jechaadha kaameeraa ergasii sarchi irratti gootanii inni nu isinii fidaa jechuudha kinoo kallatti maan isinii fidaa kaameeraan isa kana jechuudha gadi buufattanii kaameeraa kana amma nama meeqatu yoo akka koomentii barreessee fi akkasuma ammoo akka inni jaalatamaa ta'e illee kinoo as jalatti arguu dandeettu jechaadha 6 tuqaa 9 tuqaa 4 tuqaa 6 jechuudha dhiifama 4 tuqaa 6 jechuudha baay'ee takka kinoo koomentiin hedduun barraawaa fi jirti jechuudha kanaafuu yoo haala kanaan kaameeraa kanatti fayyadamuu dandeettu jechaadha dhoksaadhaan nama barbaadan viidiyoo waraabuu dandeettanii isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota kiyya ani seeru yuutuubiidha hagammatti waan hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa dheebanaa nagayaan tura baay baay